Akka jirtu kabajattoota fi daawwattoota fi qaqqaaliiwwan keenya har'aan kana seenaa addaa takka bakka addaa bakka Turkii galma Turkii bakka jedhamu Harar keessatti argamna. Mee galma kana walumaan haa daawwannu. Galma kun ajaa'iba waan addaati. Waan kana likitti haa daawwannu asumaan ana wajji ta'a. Yaa qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan keenya seenaa addaa mana ajaa'ibaa wallahi diizaayinii akkanaa hangizeen jala sanirraa wallaalu isaa akkam jeetiin yaadu ture waan ajaa'ibaa mee jogala kana mee ilaali bar masaraa mootummaa akkatti bareedu bar masaraa mootummaa bakka tana jechuun bakka namni islaamaa jechuun jaarraa jalqabaatiif Itoophiyaa keessaa jaarraa jalqabaatiif bulchuu ture bakka tana bakki tun galma isaa turte. Mee bareedina isaa galmi kun galma Turkii jedhama. Galma Turkii. Turkii jechuun biyya ammaan tana addunyaa Ameerikaa fi Israa'elii fi biyyoota Yihudaa dura dhaabbachuu jirtu. Takka taatee dura takka isaan keessaa takka akkuma daawwadhame. Isinis akka dhuftanii daawwatan jettee isanii akka daawwatan asumaanii isin afeerra nu wajji tura. Asumaan akkanumatti. Asinis ulaan irraan tana ni cufamtee wanti malee tana keessatti waan agarsiisu ture. Aboo maal cufamti banaadhaa hotti. Oh my god! Ajab akkam ajab jetta gaayaa boo. Wayi nama dhufee asin daawwatin nama dhufee asin agarin maal isin ajabaa. Aboo inshallah biiznillah asumaan akka isin hundinuu qaamaan miilaan dhuftanii daawwatan nuti miilaan dhuftanii daawwachuu keessan beena waan ta'eef akka galma kana dhuftanii nu daawwatan asumaan YouTube irratti hordofaa, subscribe godhaa, share godhaa, waliin gahaa.